Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaatti hubachiim jirra jirtu baga jiraattanii baga nagaa taatanii baga nagaadhaan walitti deebinee isiniin jedha. Warreen jalqabaaf gara tokkummaatti hubitti dhuftan like, share, subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Kan immoo hanga faana turtanii na jajjabeessaa turtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Chaanaliin kun chaanalii keessanidha. Chaanalii hunda keenyaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu maatii ta'uudhaan walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Akkasumallee guyyaa har'aa akkuma footoo irratti argaa jirtanu waa'ee obboleewwan koo lamman kanaati jechuudha. Misoo Ooroo Tube yookaan immoo amma maqaa haaraa kan itti baafatte Wallaggaa miidiyaa kan jedhudha jechuudha. Akkasumallee kabajamtootaa fi jaallatamtoota Ummu Kanuusii fi Abbaa Kanuus jechuudha. Dhiifama wajjin jechuudha footoo jaraa yeroo akkasitti waan biraa isinitti hin fakkaatini. Wantoonni irraa dubbachuuf deemu waan gidduu kana akkuma beekamu Ummu Kanuus dhihoo kanadha kan gara biyyaatti galte. Ummu Kanuus kan hin beeku waggaa 3 dura jechuudha. Hadhatu hin taane waggaa 3 dura. Obboleettiin koo Misoo Ooroo Tube yookaan immoo Wallaggaa miidiyaan immoo kanuma waggaa tokko keessa wal barreedha amma jechuudha. YouTube kanarratti wal barree walumaan sa'aatii gunnee walumaan maatii kan keenyallee guuttannee walumaan kan moonitaan yookaan immoo seera YouTube waliin guunneedha jechuudha. Umma kanan baay'ee jaalladhuu fi kanan baay'ee kabajuudha isinillee. Akkasuma immoo Ummu Kanuusii fi Abbaan Kanuusis kanan baay'ee kabajuu fi baay'ee jaalladhuudha jechuudha. Maashaallah tabaarikallah Ummu Kanuus baga nagaadhaan gara biyya keetiitti galtee tureesiin jechuu kootiif illee dhiifama. Kan hunda turuun kan koo akkuma beekamu ani waa'ee viidiyoo namaaf fidee yookaan immoo footoo namaaf fidee dubbachuu baay'een sodaadha. Garuu baay'een jaalladhaani jara kana jechuudha. Viidiyoo nama keessumatti iyyuu ijoolleen keenya Oromoon viidiyoo walii yoo fuunee itti fayyadamnee irraa yaada kan keenya kennannee jaalala keenya ibsannee yookaan immoo dogongora jirus walitti himnee wal gorsine yoo ta'e ijoollee baay'ee irratti cufaa jiru jechuudha. Kanaaf nama sodaachisa jechuudha irraa dubbachuun. Gidduu kana immoo kan baay'ee na ajaa'ibee baay'ee itti gammadee akkasumas obboleettii keenya Ummu Kanuusiin baay'ee tokko galateeffadhee irraa ajaa'ibsiifadhee anis immoo irraa barumsa fudhadhee jechuudha. Akkasumallee yaadan qabu isiniifis qoode isinis immoo akka irraallee barattan yuutuubaroota xiqqaa qofa otoo hin taane yuutuubaroota gurguddaadhaaf illee fakkeenya taatee jirti jechuudha Ummu Kanuusi. Ejjetii kana dhugaa ani akkuma tasaatiif viidiyoodhuma waliif ilaalla garuma mana Misoo Tube'itti deemee koomentii barreessee yeroo deemu achitti koomentii Ummu Kanuus yeroo argu baay'een itti gammade jechuudha. Maaliif namni kan keenya wal jajjabeessuu irratti gahee guddaa taphataa hin jiru jechuudha. Garuu namni immoo kan namaa dubbachuu ofumarraa kaasee ilaaluutu ofumarraa anoo akkamii jedhee ilaaluutu irra gaariidhumaaf hin dubbachuu dhiise malee fakkeenyaaf nam tokko nama bira deemuu dhiisee yookaan hirmaachuu dhiisuunsaa waa lama rakkateeti jechuudha. Tokkoffaa namni mana namaa keessa jiru akka fedha isaatti miti yeroo hundumaa bilbila ol fuuchuun hin danda'amu. Kanaaf ani gama kan kootiin eenyuun illee hin komadhu jechuudha. Maaliif haala hirmaannaa kootii silan beekuu fi nama hin komadhu. Ummu Kanuus immoo maashaallah tabaarikallah dhugaa wallaahi baay'een itti gammade jechuudha yeroon koomentii maaliif fi yoo jettan koomentii yeroon itti argu nun tuffanne yookaan immoo maatiin sii xiqqaadha sabiskiraayibiin sii xiqqaadha hin jenne gadi buutee barreessitee jabaadhu jettee jajjabeessitanii yeroo deemtu yuutuubaroota gurguddaa argaa bira darban akkasumallee koomentii barreessuu mana keessaniin nufna koomentii barreessinu malee kan jedhan illee ni jiru jechuudha. Eega mana kan keenya dhuftan eega mana koo dhuftanii fakkeenyumaaf koomentii barreessuun maaltu nama dhowwa. Koomentii barreessuun sa'aatii illee namatti baay'ee hin fudhatu jechuudha. Daqiiqaa tokko keessa yookaan immoo daqiiqaa tokko hin guunneedha nama sanaan jabaadhu jechuun waan tokko waan namarraa sa'aatii fudhatu illee hin qabu jechuudha. Ani gama kan kooti yaadni aanadhaa qabadhee dhufe jechuudha. Ejjeteen Ummu Kanuusi dhugaa nama gaarii ta'uus akkasumas immoo namaaf yaaduus jechuudha. Akkuma ofiitti nama ilaaluunis gan koomentii maaliif jennaan yuutuubar gurguddoon takka yeroo gadi bu'anii viidiyoo ijoollee yuutuubaratti xiqqoo jalatti koomentii barreessan argeen beeku waan ta'eef an ajaa'ibsiifadhe jechuudha.
jajjabeessuunis hamilee obboleettii keenyaaf illee hamilee kennite koomentii sana barreessuunis anaaf illee hamilee naa ta'e jechuudha koomentii sana jetti barreessuunis koomentii barreessuun waa yookaan immoo namni hundatuyyuu barreessaa ta'u garuu nam tokko immoo ni beektu akkuma yuutuubaroonni gurguddaan keenyatti jiran jechuudha. Nu jajjabeessuu keessatti warra lafaa dhufoo keessatti yoo warra mana madaamii keessa taa'ee yuutuuba kana yuutuuba taa'isee seera yuutuubaa ittiin guutee viidiyoo namaa fuunee viidiyoo kan keenya ofii gatteenye hojjechuu dadhabneeti viidiyoo namaa fuunee yeroo dhumaaf amma biyya keenyatti gallee akka feenetti viidiyoo waraabnee hojjennutti jennee viidiyoo namaa yeroo finnu jechuudha. Viidiyoo warra amantaallee haa ta'u kan irratti cufsiisanii jiran baay'eetu jiru jechuudha dhugaa dubbachuufi. Kanaaf nu jajjabeessuun illee silaa gaariidha jechuudha. Maaliif dandeettii hojjechuu dadhabuu hin ta'in hundi keenya manni nama nu jiru tokko miti jechuudha. Kan itti mijatee nan akka gaariitti hojjetaa jiran nu jiru. Kan immoo itti mijanne immoo ni jiru jechuudha. Viidiyoodhuma akka itti ta'anii waraabbatan akka hin jirre jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko obboleettii keenya jajjabeessuusiitiif illee baay'ee tokko itti gammadee anillee irraa baay'ee baradhe akkasuma maashaallah tabarakallah wanta hedduu irraa baranne jechuudha. Wallaahi baay'een itti boone jechuudha. Jabina jaraa akkaataa baqaa hojii jaraa biyya namaa keessatti akkam ta'anii akkamitti akka hojjetanii of ta'anii ilmoollee achitti argatanii makaraa meeqa keessa darbanii yuutuuba kana fidanii guddisanii asiin gahanii biyya ofiitti gilee garan nuttis immoo yuutuuba hojjechuu jararraa barachuu qofa otoo hin taane akkamitti akka jireenya keenya jijjiiruu dandeenyullee ifatti nu barsiisanii jiran jechuudha. Biraan keenya irra hojjetanullee yeroo tokko tokko waan barumsa qabudha. Waan hundaaf barumsa ta'udha jechuudha. Kanaaf asumaan umukanuus keenya guddaa galatoome ulfaadhu siin jechuu barbaadeetiin suuraa keessa irratti laxxafee yookaan immoo maxxansee kanarraa dubbachuun kan koo waan jaalala isiniif qaburraan kan ka'edha malee waan biraa miti. Dhugaa rabbii yeroo hedduu irraa dubbachuu hedheedhe nan sodaadha jechuudha. Maaliif akka yuutuuba kana itti finnee asiin keenya nutu beeka jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo namaa yoo fuunee hojjennee jenne ji'a 3 fayyaa immoo nu qaxxa'uu yookaan immoo waan akkasiiti kan jedhu cufuun illee dhibbumaan dhibbatti namarratti cufamuun illee ni jira. Kanaaf sodaa kana keessa galleeti malee fakkeenyaaf namni viidiyoo yuutuubaroota gurguddaas haa ta'u xixiqqaas haa ta'u fuudhee yeroo irratti hojjetu ani akka yaada kan kootiitti namni sun hin miidhame osoo hin taane beekamtii dabalataa argate jechuudha. Anamma ijoollee namootan kana jechuudha fakkeenyaaf immoo kanuusi fi abbaa kanuus kana maatiin jala jiran keessaa namni hin beekne jiraachuun jaraa hin malu jechuudha. Akkasumallee jechuudha yuutuubarootuma biraa viidiyoo jaraa yeroo fuunee itti fayyadamnu miidhaa guddaa miti kan inni qabu. Beekamtii argataa deemu jechuudha. Namni suuraa jaraas irratti maxxansee irratti dubbachuus haa ta'u yaada qabu irratti kennachuus haa ta'u dogongora yoo qabaatan dogongora jaraa irratti gorsatti kennuullee haa ta'u kun badii qaba jedhee akka mataa kan kootiitti hin yaadu jechuudha. Maaliif wal jajjabeessinee wal bira dhaabbannee akkuma jara sanaa itti yoo guddanne waan tokko nuti lakkoofsaan guddaadha garuu wal jajjabeessuu irratti baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Kanarratti immoo yaada dabalataa wanti hin qabu jechuudha akka mataa kan kootiitti. Nam tokko yookaan viidiyoon isaa qulqullina dhabee qofaaf daawwatamuu dhiisuu hin qabu jedhee yaada. Maaliif sa'aatii viidiyoo sana akka gaariitti waraabee akka gaariitti ediitingii gaariitti godhee babbareechee gadi lakkisu argachuu dhiisuu danda'a nam tokko jechuudha. Inni lammaffaa immoo barumsa dhabuu danda'a. Kanaaf viidiyoon isaa xiraatii hin qabu. Viidiyoo akkasitti hojjechuu qabdanii akkasitti hojjechuu qabdanii kanaaf kan jedhu viidiyoon isaa xiraatii isa qabaatu xiraatii qabaatu isaa dhabu namni buleetuma bulee waa barataa deema jechuudha. Fakkeenyaaf nama sanaaf achi koomentii jalatti yeroo viidiyoon isaa rakkoo qabu yeroo viidiyoon isaa qulqullina dhabu jechuudha. Akka inni sirreeffatu achi jalatti itti himanii otoo bira darbanii baay'ee gaarii dheedhee yaada. Kanaaf dhugaa dubbachuuf namni keenya iyyuu viidiyoo akkamiis gara lakkifnu afaan oromoo bichaa dubbachuudhaan oromoo ta'uu keenya qofaan yoo wal jajjabeessine maal qaba yoo wal bira dhaabbanne maal qaba homaatu rakkoon qabu jedhee yaadaan akka kootti innaa asumaanii misoo keenyaatti illee nuuf jawaadhu umukanuus nuuf jawaadhaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa baay'een sin jaalladhaa baay'ee sin kabajaa dogongora yoo jiraate dhiifama naa godhaa hordoftoota koo nagaan naaf tura laayik sheer sabskiraayib